fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa odeeffannoowwan guyyaa har'aa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Odeessaalee har'aa isinitti himuudhaan kan isin faana turru ammoo ani Lalisaa Lamuutii fi Waayilakkoo Lubee Girmaa waliin ta'uudhaan haga xumuraatti nu faana bu'aan affeerraa keenya. Oduu dinqisiisoo har'aatiin godina Arsii Lixaa aanaa Nansabootti maanguddoon ganna 180 jiraatan argaman. Maanguddoon kun maqaan isaanii Abbaa Daaluu kan jedhaman yoo ta'u ilmaan isaanii akaakiliif abaabilee arguudhaan waliigala ilmaan 500 horuu danda'aniiru jedhamee jira. Maanguddoo kana gurri isaanii ni dhagaa ilkaan isaanii ni nyaata jechuun OBN'tu gabaase. Gabaasa OBN booda miidiyaaleen hawaasaa garaagaraa akkasuma miidiyaaleen biyya keessaa walirraa fuudhuun gabaasuudhaan dubbiin maanguddoo kana ajandaa guddaa ta'uun odeeffamaa oolee jira. Gatiin gurgurtaa qinxaaboo boba'aa akkuma itti fufetti jira jedhame. Baatiiwwan waxabajjii gatiin gurgurtaa qinxaaboo oomishaalee boba'aa hunda caamsaa 29 bara 2015 eegalee haga waxabajjii 30tti akkuma kanaan dura qabametti kan itti fufu ta'uu ibsameeti jira. Haaluma kanaan liitiriitti beenzilli qarshii 69 fi saantima 52 akkasumas naafxaa adiin qarshii 71 fi saantima 15 dha jedhame. Boba'aan xiyyaaraa birrii 65 fi saantima 35, naafxaa gurraachi salphaatee birrii 57 fi saantima 95, naafxaa gurraachi ammoo qarshii 56 fi saantima 63 kan gurguramu ta'uun ibsamee jira. Godina Jimmaatti dhaabbileen dhuunfaa daballii gatii tajaajila fayyaa irratti gatii dabaluurraa of qusachuu qabu jedhame jechuun itti gaafatamaa eegumsa fayyaa obbo Fuwaad Sabiit dubbatan. Abbootii qabeenyaa dhaabbilee fayyaa dhuunfaa godina Jimmaa waliin marii kan taasisan dhaabbileen fayyaa sababa tokko malee gatii dabaluurraa of qusachuu qaban waajjirri fayyaa godina Jimmaa beeksiseetii jira. Oduu gaddaatiin goonni kaarraa marraa Alii Baarkee boqotan. Gootni kaarraa marraa Alii Baarkee miseensa raayyaa ittisa biyyaa duraanii kataan wayitaa waraanni Ziyaad Barree Somaaliyaa Itoophiyaa weeraruudhaaf gahee isaa baachaa turetti goota ija barbadaa biyya isaanii eeguuf aarsaa kaffalan ta'uun ibsamee jira. Kan daawwachaa jirtan wiirtuu miidiyaa irraa odeeffannoowwan keenya har'aa kana fakkaatu ture. Odeeffannoo keenya irraa isin biraan gahuudhaan kan isin faana turre ani Lalisaa Lamuutii fi Waayilakkoo Lubee Girmaa ta'uu nagayyoonatti yeroo gaarii isin faana qabaannee jirra. Isinis ammoo wiirtuu miidiyaa jabeessuuf waliin hojjechuuf waliinis ammoo imala itti aanuuf onnachuudhaan yeroo hundumayyuu akka nu hordoftan isiniif dhaamsa dhaamna. Wiirtuu miidiyaa imala itti aanuuf.